duwwaadhumaa keenya seera malee jirraanum gadhiisaadhaanum kanaaf akka waan seera hin qabne viyeeloonii kan Faransaayiti moo kan Neezerlaandii bareedaadha. Isaayyuu qabeenyi keenya isa kana isaayyuu inni qabuyyuu moo Faransaayiti dhimmisa amma ittiin qabuyyuu tuubboo nutti kaa'atanii jirri bareeda godhanii faashinii nutti agarsiifatanii. Uffata waggaa 20 uffachuu dandeessu yoo guyyaa tokkicha bitattee tokkicha ta'e maali rakkoon? Maali rakkoon jireenya bara? Amma bakki wal agarsiifannaa kun miskiina keenya nu jalaa miidhaa jira. Wal agarsiifannaa elaa abaluyyuu kanatti heerumtee fi akkanatti fuudhe wayaan eenyuu gadi abaluyyuu kanatti fuudhe abaluyyuu uffata akkanatti hin fuudhe yoon hin marxoodhaan fuudhe akkanatti fuudhe tu dhageesse kolfitee duuta. Ajaa'iba dhageessa sila akkanatti fuudhe tu sila dhageesse kanaa saates an ofii kooti finna qiyaasadha jaran beeku. Tokkoffaa sababa nan fuudhuuf maanninni jalqabaan sababni hin fuudheef ofii kan qote kan konsitti maddaa baha Oromiyaatii fi dhiyaa Oromiyaa ani fakkeenyaaf dhiyaa dhaloonni baha Oromiyaa walitti fiduuf hawaasa keenya walitti fidachuuf gamtooma ittiin falmachuuf gamtooma nu jalaa adda godaanaa jiru walitti fayyifachuuf inni bahaa isa dhiyaatiin kootiya jedhuuf inni dhiyaa isa baatiin kootiya jedhuuf sababa kanan naan hin beeku yeroo sana keessa. Jaraan waliin beeku siila waliin beeku walii galle walii hinaasofne malee hinaasofne garuu sheeka tokko waa waliin qabnuuf jecha galanni kan rabbiiti umrii isaanii rabbii adheeru sooshaamattoo hidhatu sababatti ta'e almuhim waliin jechuu barbaade ijoollee. Namni jiraachuu eega danda'e fuudha maaltu jabeesse jinaan ijoolleen akkatti fuutu dhabde akkatti heerumtu dhabde. Hulaa kana maaltu nutti bane eenyu nu cufa'oo kanaaf itti yaadamuun dirqama. Mee hojii koo keessaa namni wanni hojjedhe siigale yookaanis immoo siigaluu didee irra caalaan ergaa isaa keessaa isa kamiin keessa siigaluu didee mee lakkoofsa 20 na agarsiisi lakkoofsa 20 na agarsiisi gastii ergatan malee waan hin beeku shi gastii erga ishi 20 mee gastii ergatan malee waan beeku shi saabit abbaaboo ثابت قلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسي وانا ندبت كي كان الرا ما تسي نقلني ما وانا نسي نقلني جرا وانا ندبت كان كيسا إفادة فقط إرجانزا وننجي شبر بعد واي wala mani sinjalala kenati fakkaadha ani garuu waa'ee fuudhaa fi heerumaa ammaa sa'uu fi miti sagantaa'uuf danda'e bal'inaan ijoollee ustaazota dabalannee waa'ee yeroo hunda amma itti deebi'anii haasa'anu ta'a. Seermooniin amma bade kuni gara fuulduraatti yoo haala kanaan dhalootatti gad dabarfate ta'e hamaa miidhamuudhaa deemaa jirti ijoolleen dhalootaa. Kanaaf itti yaaduun ammaa dirqama ta'a. Manzumaa koo keessaa kamtu siin galiin? Ustaad manzumaa keessaa kan yeroo hedduu jaalladhu Garinni sodaata yoon fuudhee rakkadhe nan fuudhatuun biddeena gaarii baafadhe gaafa mana akka baluutti jaarradhe tu hawwuukas jedhe sosun tuure fuulli alaa kitaabillaahi sunna. Nan arge yeroo sana keessa hojjettoota mootummaa kana keessa deemeen intini fudhadhe daataa cal jedheen hojjedhu awwaa daataan fudhadha keessa deemeen daataa fudhadha. Daataa fudheen namni bultii sababa maalii ijaarrachuu dhabeessa jedhu. Amantiin islaamaa ta'in ta'inii garaagarummaa isaa ammas immoo maaltu fuudha dhowweessa jedhuun keessa deemee ilaalee sababa kanaa jecha waan sana irratti fookas godhee akka namaaf laafu ergaan kun irra bu'aa laata dhiqoo jechuudhaa fi amma sababni nuti godaansaa tokko keessa gara fuulduraatti eessa hin jiraadha akkamittiin jiraadha isa jedhu. Yoo ilmoodhaaf utuu abbaa ta'uu hin dandeenye ilmoo horannes beeki. Utuu abbummaan utuu ilmoon horateen abbaa ta'ama. Achi booddee ilmoo argatteeti abbaa taata bara. Tokko kana lammaffaa ijoollee mana abbaa manaatti rakkataa jirtuu fi itti gaafatamaan abbaa ta'a maaliif jennaanii jalatti inni duraa jechuukooti. Abbaa eega heerumsiisee ilmoo ofii akka hormaatti ilaalu jira. Bakki guddaan immoo ajiriin guddaan immoo bakki isin itti hafte immoo gaafa isin abbaa manaasii wajjiniin wal ta'uu dhabdee ati fuula kan keetti jijjiirrate ta'e miidhamaa zallama mana abbaa manaa jiraatti. Rakkataa mana abbaa manaa jiraatti. Maaliif jennaan eessatti galti? Abbaan koo fuula natti guura jechuutu mala. Abbaan koo fuula natti guura yoo
itti guurraan immoo irra caalaan isaa kan naga'utti kan hundaa kan wani nama ga'u wallaaluma irra caalaan jedhee yaada malee namni garaawaa dhaletti yookaan ilmoo ofiitti hidda ofiitti dhiiga ofiitti midhaan onnee ofiitti karaa jabaa ta'edha yaada. Bakki kun rakkina yeroo hunda haasa'amuu qabu. Rakkina nama tokko qofaan wajjin haasa'amu. Rakkina hawaasaati. Rakkina nama miliyoona dhibbaaf ho'iiti yeroo ammaa kana keessa. Wama arabni ta'e akka arabni ta'e ta'uudhaa jenneetii asiif achi godhataa jira natti fakkaata. Arabni keenya moodeelli keenya arabaa miti. Arabaa miti. Nuti amantii islaamaatti amanne malee amantii arabaatti hin amanne. Arabni tu sila ittamane Abaa Jahal gaafa sana sila ergama rabbiitti ba'ee waraanaan Abul Buxturiyyiin Walid ibn Mughiraa sila ergamaatti ba'ee maatiin sila hin balfu ture. Utuu amantichi amantii arabaa ta'e amantii addunyaati amantii islaamaa jechuun amantii arabaati miti. Amantii abbaa rabbiin filate qofittiin argatu ijoollee. Amantii warra Rabbiin filatee qofitti tokkichummaa ofii beeksifate qofitti argatu malee amantii bakka kanaati jechuu dandeenyu miti. Kanaaf araba irratti jireenya ilaallataa jiraattanii egeree kassarra amma irra caalaa ijoollee keenya biyya alaa jirtu irraa waliin nuti kassaraa jirru isa kana. Ergaa koo kan siin galiin maaltu jira waanan dubbataa jiru kana keessatti. جزاكم الله خيرا الله يرفع قدركم ربنا الدنيا اخره سنه من كيس والمان كيس ان عمري سنه درسوا والله يعني كيس ان دوني نو اسمع اجفنيتما كومنتما غاري برسو دمله وني نو اسي اسني رتي سلا كان نيام بنو جرو غرو وني تكو وي اكبي عربا كان فاتي تكو غايل نما هدو دي غارو هدو نما علمو ارغچو كنت سبحان الله سودا غداي تئ namni otoo ilmoo argate sila hanga ta'e otuma wal dhabbeen jiraate yoo akkuma isin jettanii wallabuun mufachuun numa jiraata suuta wal gaafachuutu immoo furmaata akkas hin jettan sana sila namni godhuu qabu waggaa 4 waggaa 5 kiniinaan bifa daddaatiin dhala of kutanii gaafa xiqqoo si wal lolanii waan irratti walii ofsanuu qabanu kanuma nasumaan xalaaqni kasaaruma bakka qallaaluma wayii ta'e kana faarraa akkasin inshaallah ummata keenya jabeessanuun barbaada haasawaa isin wal dhaggeeffachuu natti tolaan inshaallah. Ulfaadhu galatoom jazakallahu khairan hayye ulfaadhu galatoom hayye tole warri galtanii asu mee waan dubbadhe keessaa kamtu siin galini waan kaasittoota keenya keessaa kamtu siin galini jirtu eshi muna jirtaa muna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو سينغالين وان سينغالين يوكان سيمو إرغامن دبر سكيسا وني فود أفيرو مگر غرغودان ساجرو كيسا وانا نما دوبت كيسا ستي مولاني يو مولاتي أكاميتي فرما دوبيني سيمبراجير تيو يو إسين دركتاني يو إسين لاففتاني إيرا بران جباتوا يو إسين برا جباتي dhiira biraa laafuun danda'u. Egeree keessaniif itti yaaduun ammuma waan ta'eef waan dubbataa ture kana keessaa maal agartu ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa. Hayyee dubbiin manaa dubbiin bultii jabaadha ijoollee. Wallaahi ustaazi waan dubbii bultii hedduu jabduudha. Ani akkasitti dubbachuu wallaahi hedduu ta'u kanatti ulfaata rabbummaan nufa laafisu malee ergaa keessan keessaa immoo wannummaan ani keessaa adda baasee federaan naagari jedhiin Ameerikaanidha. Maal jette bee? Ergaan keessan hundinuu wanti ani adda baasee yookiin kun hamaadhaa kun gaarii. Sii galuu dide ergaan isaa sii galuu dide waan inni ammayyu wanaa hojjedhee ta'e keessaa kanatti dhaggeeffattee sii galuu dide. Hunda isaatu yoo ustaazi wallaahi hunda isaa ustaazi kaastii keessa hunda isaa yoo dhaggeeffadha hunda isaa yoo ani wanti keessa hamaa tokko illee argeesiin jiru hedduu ta'a kan jaaladha waan ta'eef akkasitti ibsuu hin danda'u wallaahi ustaazi. Hamaatu hin ta'in waan namaa galuu dide wayii waan sii galuu dide wayii. Ergaan kan keessa. Sii galeeraa wanti jechuun barbaadde. Ergaan keessan keessaa wanti namaa hin galin hin jiru ustaas hundi isaatu wanti namaa galu waan ayyee galatoomii ulfaadhu
هيا أستاذ ألفات جزاك قالت ما شكرا شكرا قالت ربي ما سنراجع. هيا تولي ألفات بشي دكتور حياة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرتان أستاذ؟ الحمد لله نقال مي وانا دبتاتور وكاني سمو افان دبتاتور كيسا كاستي كمي كيستي ارغا كم تسي غلو دي باين من مسجنا بود ارغا كينا نونغلو اكا امانيس نتيما وانا كنا كناتي كنا يني نما وانت جتشو برباد فكينيا في اكوشري دمي شدي كيستي اس دبي اس سينتو كتينا جلا غفاتشيف تتوكو جيرا فكينيا في Yos inninjed yos jiru bareda jiran agamane di demi sadafa keset yos jechu yo jiru bareda miti yos jiru yom wani madu fe tan yos jiru bareda jiran agamane hayata gare sana wante no debon kaminni fakkeenyaaf waan akkasii yookaan gufanni jechaa qofatu hin ta'in namaa galuu didu ergaan sana namaa galuu didu. Senteetti? Anaaf nuti daangees namtuun jiru wanti nan galuu didu hin jiru ustaazii. Kamirrattuu kamiifuyyuu gara fuulduraattis ta'e anaaf wanti tokko wanti kan inni ifanaaf hin galle wanti tokko hin jiru wakka hunduma isaa tokko kaasee amma dhuma rabbiin umurii keessa nu badheeressu ammallee utuu umuriin namaa immoo kennama ta'e dabarsee umurii kan korra keessanitti isiniif dabalan jedha nuuf jiraadha galatoomaa kanuman jedha nuuf dubbachuu danda'u. Ulfaadhu galatoom. Okay. Shi eenyuun kun? Inni kun eenyuun shi barii islaama. Dubbadhu. Maasii galuu dide. Jecha amma eewwanaa namni kan annaa galuu dide jedhe hin jiru. Bari injirtu wala galatoomaa ulfaadhaa. Bari injirtu. Ayye sagaleen keenya nagamu ustaada. Dhagaan jiraam. Bari haasa'e. Sarraay. Ayye assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye baa Oromiyaa irraayyii. Ayye tole Dhalootaan illee garuu muguni jimmaa anaa si himuuti. Tole. Baa Oromiyaa hangaa. Nagalee ulfaadhaa galatoomaa baa Oromiyaa. Hayyee. Ergaa afaan dubbadhe keessaa yookaan ergaan isaa maal jechi barbaadeeti laata? Maaliif jennaan xiqqoon namni sa'aatii tokko keessa dhaggeeffatu kuni waan bicuu sitti hin fakkaatin sa'a dheeraa hojjenna warra hojjetu beeka. Waa baay'ee hojjennee kaane keessaa filanna. Waa baay'ee hojjennee kaane hin dhiifna garii fa'i. Dhiiroo sa'aatii mitiifaa jennee dhiifna. Warra hojjetu beeka. Lammaffaa immoo itti gaafatamaa guddaa isaa waan taate jecha baay'ee dubbisna, baay'ee gaafanna, baay'ee qoranna. Isumatti iyyuu hin mucucaata beeke akkanuma wajjiniin immoo hojii isa gara hin qabne nama gaafata. Utuun barreeffama piriinti godhee si agarsiise kitaaba amma kana qabu fakkaata. Sagaleedhaan yeroo dubbatamu wanni Dr. Zakir Naik Quran and Modern Science kan jedhu gaafa torgomnu haasaa sa'aatii 3 daqiiqaa 10ti waraqanni deemti kaanu hin jiru jechuudha. Yeroo haasaa nu laafaadha yeroo barreeffamu waraqata guuta waan ta'eef. Kanaaf jechi yeroo dubbatamu hin baay'ata. Ismaayyuu immoo alternative irra baay'ee isaa hin dubbifnaa hin qabu. Amma nama gitamu hin gitu. Sa'aa kana ergaan kun hin ta'amu hin ta'u. Yookaanis immoo taayimii isaa eeggateera moo eegganne waan jedhu kan duutti qorannaa. Yoo inni ergamee ka'e gurra kee biran dhaqqabin rakkisaadha. Yoo akkaataan itti hojjedhu kun yookaan mata duree nan filadhu kun hawaasa keessa taa'eeti kan hin filadhu. Hawaasa keessa dhaqeetanii tokko lammaffaa akka jaarsaatti nan dhaggeeffadha. Akka jaarsaatti ta'ee bakka jaarsaa dhaabbadheeti kan hin barreessu. Bakka manguddoo ta'eeti kan hin barreessu. Bakka nama amantii Islaamaan hordofne dhaabbadheeti kan hin barreessu. Bakka nama sheekii ta'eeti kan hin barreessu. Isumattuu mana keessaa wanti nu duukaa darbatamu furguggeen isa amma hin qabne miti. Isumatti hamma
dubbiin sahabaarraa hojjetamteetti hojjetameera waan ta'e nan achii qabnutti namni dura dhaabbatee naan dhiisuu hin dandeenye. Maaliif jennaan sahabaatu hojjeta. Namoota hedduu shaa'iree jajjabaa qabu ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam namoota gurguddaa jiru shaa'iree dinqii duwwaa jiru. Yeroo dubbatamu qofitti namni Hassaan ibn Saabit qofitti kaasa Abdullah ibn Rawaa shaa'ireedha. Meeqa lakkoofsan qabu barrami shaa'ireen. Shaa'ireen warra Makkaa, shaa'ireen warra Madiinaa, shaa'ireen hamma dhufee dawlaa hunda keessa shaa'iree jajjabaasaa jira. Kanaaf waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaaf shi'irii irratti ragaa namni dhowwee naanii miti inni nu hojjennu. Rabbiin sodaannee fi amaanaadha. Eessatti gufatti ergaan eessatti gufata eessatti goggora eessatti akka malee dikkoo namni nama fahama ta'a laata jechuun nu cinqa malee maabara jira miti maabara wal ijaaree kana haa dhowwinu jedheetuma dhowwu kana hin ta'a jenneetuma rabbuma didee malee waan maqaa balleessii nama rabbiin sodaatu nama rabbitti amana ifaan kan hin fakkaanne jira bar sheekotii keessa nama rabbitti amaneera jettu faa shakkitu faa jira miti hima. Utuu sila amane amantiin sila akkatti nasihaadha moo fadhiihaadha utuma immoo warra hafaan dharaa namaan jedhu jira miti sheekummaa haguuggate. Nuti agartu sheekii guddaa, sheekii bareedaa, sheekii ga'aa akkasuma wajjiniin immoo tarii ergaa isaa harkatti qabne ta'ee tarii waan tokko ilaa qooda kooti anis qooda kooti wal gumaachinaa beeki hojiin keenya da'awaadha uffannaan keenya ofiifuu da'awaa ta'a bari yoo islaama ta'e. Waamicha ta'a mataan isaa waan akkanaa jira miti isumattiyyuu namni amaanaa kana yeroo baatu asiif achi mucucaachuun waa jechuun hin mala. Kanaafan waan baay'ee kaasitti 40 wayii hojjedheera waan isiniin galin achi keessaa jechuun afaan Amaariffaa ja'a wajjiniin jechuu kooti. Kanaaf wanni isiniin galin yoo jiraate jechuuf kan hin gaafadhe si galeela barii. Barii. Ayyee naaf galee ustaadha. Ayyee maaltu siin galini? Gaaffiinaan qabu nashiidaa keessanii nashiidaa keessan 22ffaa keessatti namni ofii isaatii fi biyya jiraatee haadha manaa isaa biyya ambaatti irraa nyaatu ba'aa baatanii buluun hangana ulfaatu bakki jedhu suni namaan wal qabnee ture bakka kana. Hammalee ulfaatu ba'aa ofirratti baatanii ba'aa baatanii buluuni hammaalattee buluun hangana ulfaatu jechuudha. In ulfaatu jechuudha. Hammaalattee buluun hammaala afaan naannoo ati jirtu kanatti yookaan afaan naannoo olii kanatti sartoo bal'aa hojjetanii jiraachuun amma kana ulfaatu. Maaliif jennaan bakka hin beeynetti ergatte ka iddeet hin beeyne jirti bar bakka hin beeynetti humnasii dadhabaa kana bakka ofii keetii hin beeyne bakka ofii keetii to'achuu hin dandeenyetti ergatte bar gaafa sana maal ta'a kamtu irra laafa isa kanatti irra laafa jechuudhaaf hin jedhe hayyee galatoomi kan biraa hoo gaafii natti qabdu. Hayyee gaaffiin kiyya kanuma kan biraan qabu. Ulfaadhu galatoomi. Hayyee biqiltuu gaafadhu. Hayyee. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kan haadha manaa kiyyaati isheenii ati dubbadhu naan jettee carraanaa laattin se'a. Ayyee maraba taate. Ta'eeyyuu achitu ta'eeyyuu isa kan isaa caala isa caalaayyuu. Ulfaadhaa galatooma. Waliin jirtu waan ta'eef jechuudha. Ayyee maal na gaafatta waa'ee kee waan dubbanne keessatti akkana jechuun maal jechuudha jechatu nuun galle ergaa isaatu nuun galle yookaanis immoo maal wanni isin hin galiin kamtu jira. Anaaf immoo nashiidaan isin baaftan hundiyyuu naaf ifaa warratti hojjetu rabbi nu haa godhu jechuun barbaadan. Ulfaadhu galatoomi hayyee tole. Hayyee tole. Abbaa firaa dubbadhu. Injiru abbaa fira. Rufeeda injiru fakkaata. Jira. على المقابات بخالق تأمر توارد مقبابات نقتنق يا مهون الناس عبات يا براك فايدة استايا لجم سرابت خير من سرابت يا جمالي على كتاب الله وسنة رسولي ما جت ميدر قيسا من قلبي دلال خيري قد عرفت ديسا من قلبي دلال قلتي وان بايف بايسا من قلبي دلال
ومش علماني كمتشون قدامي قرة عيوني حكمة ربي لا علي على كتاب الله وسنة رسولي وتنفذني سباجة تسا خيري قداك إسا قدر بمالي على كتاب الله وسنة رسولي بلتين ديني من جار من فيدو كان كبينيا